Isaa duraa sagalee Waaqayyootti hin galin obboleessi koo Taamiraat. Naaf dubbiftaa macaafa Yoonaas raajichaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko amma ja'a kan jiru. Macaafa Yoonaas raajichaa boqonnaa ja'a lakkoofsa tokkooti. Boqonnaa tokko lakkoofsa tokko amma ja'a kan jiru. Naaf dubbistaa jechuudha. Sarara dhaabannee Waaqayyoon sagalee Waaqayyoo waliin hin dubbifanna jechuudha. Naaf dubbistaa jechuudha. Boqonnaa tokko lakkoofsa tokko Tokko haga amma ja'a. jaatti. Eshi. Akkas jedha maqaa Waaqayyootiin nan dubbisaa. Hin dhaga'ama miti sagaleen koo. Nagaama. Gaaf tokko dubbiin Waaqayyoo gara Yoonaas ilma Amitiyaa dhufee ka'i gara Nanawwee mandara guddittii dhaqi. Hamminni namoota ishee guddatee na bira waan ga'eef irratti labsi jedhe. Yoonaas garuu isa dhiisee fuula Waaqayyoo duraa mandara Tarshiishitti baqachuudhaaf ka'e. Mandara Yoopheetti gadi bu'ee markaba Tarshiish dhaqu argate. Inni warra markabicha wajjin adeemuudhaaf gatii isaa baafatee fuula Waaqayyoo duraa gara Tarshiishitti sokkuudhaaf keessa illite. Yommus Waaqayyoo qilleensa jabaa galaanichatti kaase. Bubbeen humna qabeessis galaanichatti waan ka'eef markabichi caccabuu bira ga'e. Yeroo sanitti warri markaba oofan hin sodaatan. Namnis adduma addaan gara Waaqayyoo isaatti iyye. Akka itti salphatuuf mi'a markabichaa irraa gara galaanaatti gadi daddarbatan. Yoonaas garuu kutaa markabichaa keessa lixee ciisee rafees of gatee ture. Ajajjuun markabichaa immoo isatti dhiyaatee attamitti akkas of gattee rafta? Ka'ii Waaqayyo kee waammadhu. Tarii Waaqayyo kun akka nuyi hin banneef nu yaadata ta'a jedhee jedha. Waaqayyo si haa eebbisu wedhaan hime. Waaqayyo si haa eebbisu. Sagaleen kun dhaga'ama miti? Hin dhaga'amu. Egaa sagalee nan dubbadhullee sagalee nagaa irratti miti. Maaliif akka nagaan keessa koo dhufuun beeku ammas irra deebi'een jedhaati. Nagaan Waaqayyo abbaa keenya biraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa dhufe isiniif haa ta'u. Ameen. Sagalee Waaqayyoo waliin hin dhageenya. Amma hafuurri qulqulluun na gargaaree isiniif nan dubbadha. Haalli yoo mijachuu baate iyyuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara biyya lafaarra ture sana utuma haalli hin mijatanii fi sagalee Waaqayyoo lallabaa ture. Kanaaf sagalee irra jirte. Utoodhuma biyya lafaarra jiru qorumsi meeqatti baay'achaa ture Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaafuu biyyi lafaan tolle. Kanaaf biyyi lafaa nuufis nuun tolu waan ta'eef haaluma mijanne keessa dhaabannee nagaa labsina. Meemee yoo maayikiin keessa cufaa ta'es ofumatti nagaa dheedaa ofumatti labsaame. Asi kabajana munda gosa kura dira jina si kaba. Nagaan kun nagaa qarshiidhaan hin argamne. Nagaan kun nagaa eessaayyuu utuu gabaa dhaqanii bituuf kaatanii mee nagaa kana barbaada. Nagaan isiniif haa ta'u ameen. Haleluuyaa. Ameen. Egaa waa'ee nagaa keessa guutuuta maaliif akka nagaan keessa guutuun beekutti deebina. Ameen. Har'a teessisaana bushitaan jedhi nagaan gidi. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu isinin jaalladha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Kaleessa natti himame sagaleen kuni hafuurri qulqulluun garuu yeroo hundumaa qophaa'aadha deemanii ishin jedheeni hafuurri qulqulluun yeroo hundumaa qophaa'aadha. Ameen. Ameen. Kanaaf sagalee Waaqayyoo irratti kan nu waliin ilaallu gabaabinumaan kan nu waliin ilaallu macaafa Yoonaas raajichaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasnee gaafa waliin ilaalle guutummaa boqonnichaa yoo dubbifattanii seenaa nama kana argitu jechuudha. Gara boqonnaa tokkotti gaafa dhattanii ilaaltanii waan tokko argitu. Mata duree akkas jiru irratti sagalee Waaqayyoo ilaallaa. Jecha Waaqayyoo dhaga'u yookiin immoo dubbii Waaqayyoo dhaga'u. Isa jiru irratti waliin ilaalla. Jecha Waaqayyoo dhaga'u yookiin dubbii Waaqayyoo dhaga'u. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Jecha Waaqayyoo dhaga'u kan jedhu kana Waaqayyotu nama isaa kan ta'e yookiin immoo
nama kooti kan warroota jedhee waammate keessaa Yoonaas kan jedhamutu jira jechuudha. Ibroota keessa kan dhufe Yoonaas kan jedhamutu jira. Na Yoonaas kanatti Waaqayyotu gara ta'etti ergachuu barbaade. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Garri inni itti ergachuu barbaade sunis magaalaa gudditti yookiin immoo biyya guddoo Nanawwee iddoo jedhamtu tokkotti ergachuu barbaade. Ergachuu barbaadeetu akkasittiin jedhu ture. Akkasittiin jedhe ture Waaqayyotu Yoonaas ittiin jedhe ture. Gara Yoonaasiin dhufe Yoonaas ka'iiti magaalaa gudditti iddoo Nanawwee jedhamtu naa dhaqi. Sabni koo waan ittiin tolle hojjetan waan natti hin tolle waan ilaalcha jakooti ittiin tolle hojjetaa jiru waan ta'eef magaalattiin biyyittiin baduuf waan ta'eef ka'iiti dhaqiiti naa labsi mandarattii kana nan jaalladha yookiin biyyattii kana nan jaalladha iddootti kana nan jaalladha ani immoo du'a nama jallaatti hin gammadu jechuun isaa namni du'a saba kanaatti hin gammadu badiisa saba kanaatti hin gammadu kanaaf dhaqiiti naa labsi dhaqiiti naa dubbadha deebi'a isin warra cubbuudhaan machooftan nanaa deebi'a jedhaani kanaaf dhaqiiti akkasittiin naa jedhi deebi'a biyyattiin galagaluuf yookiin biyyattiin baduudhaaf jirti waan ta'eef deebi'a gara kootti deebi'a yoo isin gara kootti deebitan dheekkamsa isinitti fiduuf jedhe nan dhiisa deebi'a gara kootti ani isinin jaalladha akkuma bara keenyaa kana jechuudha bara keenya kana Yesuus Kiristoos yookiin immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaa raajota isaa Waaqayyo nutti dubbata jechuudha bara kana karaa sooshaal miidiyaa karaa feesbuukii karaa waan garaagaraa isa kaan immoo gaafa namni dhaga'uu didee ammaatu immoo isa kaan ajjeesee kaase illee akka bara keenyaa kana jechuudha bara sanas baduu saba isaa jibbeetu Yesuus Kiristoos nama kana ergata nama Yoonaas jedhamu kana ergata maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Yoonaas kun garuu macaafni qulqulluun maal jedha Yoonaas kun garuu dideetu gara eessaatti baqachuudhaaf gara Tarshiishitti baqachuudhaaf ka'eedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuusin dinneen baanu yoo Yesuusin dinnee baane numatu miidhama. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yoonaas kuni gara Tarshiishitti baqachuuf ka'e. Isa gara Tarshiishitti baqachuuf ka'u kana gara mandara Yoopheetti gadi bu'eera macaafni qulqulluun. Mandara Yoopheetti gadi bu'eetu birri isaa kaffalachuudhaaf yookiin immoo gatii isaa warra mandara Tarshiishiin markabichaan dhaqaniin duukaa bu'e. Eenyuun dhokate? Waaqayyoon dhokate. Namatu nama argu malee Waaqayyo nama arga. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf Yoonaas kuni gara mandara Tarshiishitti mandara Yoopheetti warra markabaa yaabbatan kana duukaa gatii baafateetu kaffalateetu gatii isaa kaffalateetu mandara Tarshiishitti Waaqayyo jala dhokachuudhaaf hin ka'edha. Maaliif ergama Waaqayyoo hin naqu. Waaqayyo yoo Waaqayyo saba kanatti dubbate Waaqayyo sabni kun hin deebi'u. Ani immoo bakka jechan jedhu suni sobaa ta'a waan ta'eef sobduun ta'a waan ta'eef kanaaf iyyuu mandara kana hin naqu mandara magaalaa gudditti Nanawwee kana ani hin naqu yoon dubbadhee sabni immoo hin deebi'u yoo sabni deebi'an immoo Waaqayyo immoo isa jedhe hin raawwatu kanaaf iyyuu maal gochuun naaf ta'a dhokadhee baduutu naaf ta'a jedheetu akka yaada isaatiitti akka garaa isaatiitti yaada maqaan Waaqayyo eebbifamu. Kanaaf mandara Tarshiishiin utuu dhaqaa jiraniidha sagalee Waaqayyo. Haaleluyyaa. Utuu mandara Tarshiishiin dhaqaa jiraniitu maal ta'a hin rafa Yoonaas. Laxxadhee rafa. Waan balleessee waan godhe laxxi jedhee rafa. Kanaaf utuu deemaa jiranii waa'ee Yoonaasiif jecha markabni kaleessa saba baay'ee deemaa turte. Maaliin hunkuramuutti gaa? Qilleensaan hunkuramuutti kaatee sagalee Waaqayyo. Qilleensaan hunkuramuutti kaate. Hunkuramee dhiisuu dide homaa.
Namni adduma addaan gara waaqayyoo isaatti namni adduma addaan gara waaqayyoo isaatiitti hin iyyateedha sagalee waaqayyoo. Yeroo kam yeroo markabni unkuramuutti kaate kan. Iyyates homaa deebiin arganne maaltu achi keessa jira nama waaqayyoo balleesse achi keessa jira. Amma mee fakkeenyaaf gaafa sagantaa tokko dhattanii yookiin immoo gaafa iddoo kwaarii tokko dhattanii sababii nama tokkootiif akkuma eebbi namaa qabamudha jechuudha. Kana jechuun ila sabni sun qulqulluudha. Gara waaqayyootti adduma addaan hin iyyateedha sagalee waaqayyoo. Garuu homaa deebiin arganne. Sababii eenyu? Sababii nama tokkitti. Ilaala iddoo kanatti. Sababii nama tokkitti. Isaan garuu dursanii hin barre. Jennaani ajajjuu markabaa keessa inni ajajjuu markabaa sun akkasittiin jedhe Yoonaasiin. Jecha waaqayyoo dhaga'uun jedhe mata dureessaa. Inni ajajjuu markabaa sun maalittiin jedhaa? Qoyati maaliif raftaa? Kunoo markabni mooqamaa jira yookiin markabni unkuramaa jira. Maa inni na takkatti raftu maaltu beeka waaqayyoo nu ballee hin dhiisa ta'a. Yookiin immoo isa nu unkuru kana hin dhiisa ta'a. Maaliif kaate gara waaqayyoo keessatti iyyituu jedhetu ajajjuu markabaa itti haasa'a Yoonaas kanatti. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf ajajjuu markabaa kun erga taasise booddee namoonni adduma addaan akkas jedhan. Qoy wanti kun sababii eenyuutiif nurratti ta'e? Waan akkasii yoo argine hin beennu. Kan isin dhibu kanan bira darbuu hin dandeenye kan isin dhibu jalqabaa markabichi hin ka'e unkuramuutti ka'e adda addaa waaqayyoo isaan itti iyyatanii adduma addaan jechuudha. Homaa dhaabachuu didee mi'a keenyatti baay'atee laata jedhaniitu kaleessa mi'atti darbatanii beekanii ilaalaa. Isaanuu kisaaraa galaniila jechuudha sababii nama tokko. Waan tokko keessaa kan hin qabne. Akkas badii amma kana ga'u keessaa kan hin qabne. Kaleessa mi'a iddoo tokkotti geessanii nagadaa turanii waa tokko waan akkasii kan hin quunnamne. Har'a maaltu nutti dhufee mi'a keenyatti baay'atee laatanii galaanatti gadi darbatanidha sagalee waaqayyo dubbifadhaa. Mi'a keenyatu nu itti baay'atee laata har'a immoo markabichatti gadi darbatan inni garuu homaa itti caale jechuudha. Kan irraa caaluu kan irraa caamuu miti ittiyyuu caaleedha sagalee waaqayyo. Ilaala utuu jarri kun utuu qulqulluu ta'anii jiranii sababii nama tokkootiif miidhamaa jiru jechuudha. Iddoo tokkotti gaafa iddoo kanatti ilaallu jechuudha. Akka sedhee nu badha garuu wanti kun takka irratti ta'ee hin beeku takka mi'a fe'anii iddoo garaagaraatti fuudhanii iddoo garaagaraatti geessu. Har'a garuu waan dinqii yookiin immoo waan irratti ta'ee hin beekne argan kottaa jedhani. Mi'a keenyatti baay'ata ta'uu na fudhanii irratti gadi daddarbatanidha galaanatti. Galaanni mi'a isaanii fudhatee deeme kanumarraa nu dhiisuu didee kottaa ixaa buufannaa jedhanii bakka eeganni ta'uufii didee ajajjuun markabichaas ka'iitii gara waaqayyoo keetti itti iyyadhu. Maaliifi maaltu beeka waaqayyoo sanu balleessuuf ka'e dhiisuu danda'a ta'a maaliifi maaltu sitti tolee jennaan rafta jedhe. Eessatti dubbatee kaa'ee booddee bakka waan godhan dhabani bakka markabichi unkuramee dhiisuu dinnaan kottaa sababii eenyutu nurratti ta'e cubbuun kun badiin kun sababii eenyutu nurratti ta'e muka buufannaa kottaa jedhan. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Muka buufannaa kottaa maaliif sababii akkasiitiin nurratti ta'a kun eenyudhaan inni nu keessaa balleesse eenyudhaan inni nu keessaati akkas godhe sababii eenyuutiin miidhamaa jirra nu jedhan. Sanaa booddee muka buufatanii mukti abbaa ishee beetti hidhatte Yoonaasiin xoph ni fuute. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Eega isheen fuute booddee siikoo jedhanii ati eessaa dhufte? Sanyiin kee maali? Ati eessaa dhufte? Nama akkamiiti? Waan baay'ee gaafannaani. Ani ibiricha isaa galaanaa fi lafaa fi waaqa uume kana waaqeffadhu dandaani. Jaratti sanaaf daftee galte akka inni waaqa jalaa dhokatee ba'aa jiru dafee galee fedhe sagalee waaqayyo. Sagalee waaqayyootu akka inni waaqayyo jalaa baqatee deemaa jiru hubatanidha sabattiin hubattuudha. Hundi ishee hubattuudha sabattiin. Jennaan akka inni saba jalaa akka inni waaqa jalaa dhokatee deemaa jiru hubatanii booddee akkasittiin jedhan. Amma maal si goonure kunoo nurraa dhaabachuu dide. Markabi kuni nurraa dhaabachuu dide. As goones achi goones
bakka kadhanne sachuu isaanii namni egaa kadhanne sin jedhu achirraa naa of galchaa dara fakkeenyan isinii kenne kana waammannis sana goonis kana goonis markabni kun nuu dhaabbachuu dide akkamsi goonuree jedhanii akkamsi goonuree maal si wayyaadhan indoomiin gaafatu utuu namoota bara keenyaati jechuudha dhugaa waaqaatiif utuu namoota bara keenyaati yookiin xiyyiititti naqee ajjeesa yookiin namoota kunoo ijaabaanii qasaranii dhokatanii daggalatti ajjeesanillee qaxarata malee meeshaan isaanii badeeradha namoota kana laalaa meeshaa isaanii gatanii sababii nama tokkootiif jecha miidhaa guddaa irraan ga'e meeshaa isaanii gatan jechuun bakka waan addaadha meeshaa isaanii gatanii isayyuu fuula ifaadhaan itti haasa'uun isaanii ana waan hubachiisa utuu kiristaana bara keenyaa ta'e hojoo kiristaanni bara keenyaa ijaa baafachuudhaaf fiiga moo gorsee balleessaa isaa hubachiisuuf fiiga. Kottaa waaqayyoon dhaga'uun nu balleessa miti nu kabaja waaqayyoon nageenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf akkamsi goonuree fuula ifaadhaan gaafatanii sayyuu sabni akkamsi haa goonu maal sii wayyi jedhanii jennaani kana galaanatti na darbadhaa jedhe badaa kana galaana keessa baduufi. Isayyuu kanan dinqifadhee dhiisuu dide akkasidha yaa waaqayyoodhan elaa sababbii nama kanaa cubbuu nama kanaa nurkan barbaadina daraa jedhani isayyuu utuu galaana keessan buusiniin dura maal godhanii jedha macaafni qulqulluuni galaanitti markabitti galaanicha keessaa baasuudhaaf immoo qanii garuu bahuu hin dandeenye silaa galaana keessaa baasanii maal godhu beektu yoonaasiiniti galaanaatti ala yookiin immoo lafa gogaarra buusuuf turan natti fakkaata akkasitti nu badheen garuu homaa bakka sababii galaan nun quramaa jiruu fi bahuuf hin dandeenye markabitti sanaa booddee akkasittiin jedha maal si goonu leennaan galaana keessa na buusaa ittiin jennaani elaa yaa waaqayyoodha adaraa lubbuu nama kanaa kan barbaadi sitti kennineedhani baxaam namni garmañ dhugaa waaqaa irratti baay'ee na ajaa'ibana. Firoota koo eenyutu kufeessa sitti balleessu ammame utuu sitti balleesse kaateenaa kadhattaa utuu ati natti balleessite ka'eessii kadhadha moo ijaasi baafachuuf fiigan. Kottaa of qoreenoo filaala ani biraaneen of qoreenoo filaala sagalee kana anuu waan hubadhe ila sabittiin utuu raafamaa jiranii utuu hunqoramaa jiranii utuu raafama guddaadha qilleensaan hunqoramuu jechuun bakka innumnamoo innamnaan iyyuu waan tokko innumnaaf innamnaarraa hafanii waaqayyoon kadhachuu isaanii hunda dhibe achi keessatti waaqayyoo yaadachuu isaanii hunda dhibe yaa waaqayyoo jedhani yaa waaqayyoo jedhani lubbuu nama kanaa adaraa sitti kennine nuuf kan barbaadin akka nama balleessaa hin qabne lubbuu nama balleessaa hin qabne gootee nuuf kan barbaadin lelaa sitti kennine lubbuu isaanii galaana keessa buusanii darbanii achiin galaanichi sat gaafa jedhu ittumaayyuu inumaayyuu caalchisanii waaqayyoon hin dinqisiifatanii waaqayyoo faarsaa dhiyeessanii sagalee waaqayyoo. Waaqayyoon achi keessatti qurxummii qopheesse eega Yoonaas garuu addumaanuu bakka waaqayyoon hin dinqisiifatanii sammichi aarsaa dhiyeessanii numaayyuu jechuudha aarsaa galataa dhiyeessanii ilaalaa utuu deemanii kadhatanii fi darbanii nama sana kadhatanii fi darbanii inni garuu waaqayyoon dhokachuu barbaade akka isaatti nan argu seeroo dhokachuu barbaade waaqayyo garuu qurxummii qopheessetu gaafa guyyaa sadii halkan sadii qurxummii sana keessatti qalbii jijjiirrachiisee akeeti qurxummii akeeti nanawwee biratti naatuuf ittiin jedhe daddafeen irra sinii darba yeroon keenya baay'ee deemeera kan keessanis akka sedhee yaada akeeti lafa gogaa irratti naatuuf jennaan lafa gogaa irratti utubnaaniif magaalittiin jedha sagalee waaqayyo. Kar tokkoon lixanii kara tokkoon ba'uuf guyyaa sadii namatti fudhata sagalee waaqa. Magaalaa guddoodha jechuudha. Kana jechuun baay'ee bal'aadha jechuudha. Lafti isaa bal'aadha jechuudha. Jennaan Yoonaas sanni qalbii jijjiirrata keessa siniin naqu sinumtu dubbifadha. Amma boqonnaa dhumaa isaatiitti dubbisadha. Boqonnaa tokkooti amma boqonnaa dhumaa isaatiitti macaafni Yoonaas boqonnaa ishee xiqqoodha waan ta'eef. Innaa sana booddee aqee sabatti labsuutti ka'e deebi'aa magaalatti baduuf guyyaa 40tti galteetti. Iddoo goggoruu baadhe isaa 40 sana namuuf galchaa garuu.
Kanaaf deebi'aa deebi'aa jedheetu asii gaafa labsiinsaa dhaga'amu mootiin akkasa daddafaa naa labsaa banneerra dafaa naa labsaa hundumtuu irree walirratti kakaasuu gada qannasu qooda olof kakaasuu gad ofaa buusu bushaayeen margan dheedhin jedhe horiin margan qammasin jedhe daa'imnan mootullee jechuusaati akkas wanti tokkollee laa akka margan dheenne soomsalootiidhaan gara waaqayyoo keessanitti iyyaa jedhee uffata isaa tarsaasee daaraa keessa taa'e mootii. Ilaalaa saba waaqayyoof akkasittiin na'ee akkasittiin garaansaa na'ee garaansaa cabee gara waaqayyootti deebi'u. Silayyuu baduu kanaa jibbeeti kan Yoonaasiin waaqayyo ergate. Kanaaf jecha deebi'aa egaa nafa daddafee labsiisaa diriirseedha mootii. Mootiin bara sana bushaayee sun banneerra nutti dhumteetti barattiin nutti dhufteetti lafattiin galagaluuf erga namni waaqayyo jedhee dafaa deebi'aa maaloo banneerra hin bannuuti baduu barbaannu deebi'uu barbaanna dafaa deebi'aa sabittiin hundi ishee garaan ishee tokko dhuganii ni bara kan hin deebine hin jiru achi keessa dheekkamsa isaanitti fiduuf ka'eenni seeraaf dhugaa waaqatu gara gidduu isaatti irratanii dubbifatanii jennaan adduma addaan utuu bushaayeen margan dheedhin horiin uumamaallee jechuudha horiin amma waan beektu miti ammasin inni garuu maadhee horiin illee margan dheedhin namnillee nama miti amma sammuu qaba ayyaada isa kaan ta'idhaan uume nuun garuu kottaa akka bifaan fakkeenya keenyaatti nama hin uumne jedhee nama miti inni kan inni jedha horiin mataansaa margan dheedhin kana jechuun waan cimaadha horii nama yaaduu hin danda'u akka namaati waaqayyoof yoo dhagaye malee jechuudha waaqayyoof immoo inni lubbuu hin qabne hin dhagaa'u kana isa lubbuu qabu dhiisaati kanaaf kottaa bushaayeen margan dheedhin horiin margan dheedhin waan hundumtuu iddoo isaati gada jedhu waaqayyoof gada gugguufu banneerra jennaan hundumti ishee garaa tokkotiin gadi jilgeenfatee isheen xinnoonis inni guddaanis gadi jilgeenfatee waaqayyoon hin kadhate waaqayyoon dheekkamsa isa isaanitti fiduuf ka'e inni sagalee waaqayyo gara gidduu isaatti gaafaatan yubbisatanii Yoonaas ammittii biyyattiin baddutti achuma gaaddisa sana jala taa'ee hin eega turedha. Maal eega beektu baduu biyyatti jechuudha. Baduu biyyatti siluma cookkoo deemuudhaaf ka'emma Yoonaas kun baduu biyyatti eegas ki biyyatti maaluma akka isheen taatu ni ilaala deema eega turedha. Gaafa inni dheekkamsicha isaanii irratti fiduu dhiisu akkasitti hin jedhe Yoonaan. Helaa kaanoo sila kana beekadheessi dhokadhe. Helaa kaanoo sila kana beekadheessi baqadhe. Amma boqonnaa dhumaa isaa keessaa hin argattu gara gidduu isaa. Helaa kaa yaa waaqayyoo too atoo akkasii atoo araara qabeessa atoo dhiifama qabeessa atoo kana qabeessa waan sababa garaa garaa tarreessu barbaade. Indee kan balleessu barbaaddeere maaltu si aarse baqaa dhumni Yoonaas lolaan dhume jechuudha waaqayyo wajjin lolaan dhume dhumni Yoonaas walumaa gala jechuudha. Innaa akka badaniif labsee baduuma isaanii barbaade inni kanaaf dhokate silayyuu. Inni araara qabeessa waan ta'eef gara akkanumaan afaan koo badaa of kaba jechuudha nama waaqa kabajuu dhiisee of kabajuu isaa mul'isa amma kun. Ilaa siniif agalu iddoo kanatti irra deebi'een isinii dubbadha. Ila silayyuu ati araara qabeessa ati dhiifama qabeessa atoo kunoo isa dubbatte iyyoosaa sitti deebi'an hin dhiifta kanaaf as jedhaa dhokadheen. Of kabaje jechuudha namni maal naan jedha bakkaani innan dubbadhe akkanumaan waaqayyo natti dubbata malee raawwatu jechuudha. Waaqayyo isa guddaa kabajuu dhiiseetu of kabaje kakuun raawwachuu dhiisetu hin taane siluma yoo caafameera gara keessan ittan deebi'a gara kootti deebi'a jechuun bakka yoo isin gara kootti hin deebitan ta'e moon bakka yoo isin gara kootti hin deebitan ta'e badiisa yoo isin gara kootti deebitan immoo jireenya jechuusaati isuma cookkoo yaaduu barbaade malee jechuudha. Akkuma kanan raawwate jechuudha hin labsee sabni sun hin dhaga'ee gara waaqayyootti deebi'an jechuudha. Garuu inni silayyuu kanaaf as dhokadhee gooftaan nu gargaaru. Kanaaf firoota koo waaqayyoon dhaga'uun nu baasa bara kana. Keessumaa bara kana bara teekinooloojiin babal'ate kana bara faashiniin babal'ate kana mee ijoollee keenyaaf iyyuu haa kadhannu firoota koo. Ijoolleen keenya bakka amma nullee beennee iyyuu hin guddifnu akka waaqayyoo nu guddisu waaqayyootti dabarsinee kennuu qabna. Maaliif beektu mucaa tokkotu barumsa amantii
barata waldaadhaa xiqqoodha garuu akkasuma waggaa 8-9 ta'a hin barata. Innaan sirba dhaggeeffataa deema waldaama keessa sirba dhaggeeffataa deema maaf sirba dhaggeeffatta innaan sirba miti tiiktookiidha. Tiiktookidha malee sirba miti. Tiiktookii sana keessa immoo maaltu jira? Anillee fakkeenya isinii kenne fakkeenya yeroo mammaqaa tiiktookichaa dhaga'u iyyuu na jibbisiisan akka waan an argee dhugaa nagarre illeeti nargus nagarres. Maaltu jira tiiktookii sana keessa? Akkamidha ijoolleen waldaatti akka waldaatti baratan taa'aa jiru ijoolleen warri ol adeemtonni guddachaa jiran. Bara kana seexanni ijoollee ol adeemtuu fi waxxaati barbaada. Na of galchaa warra umuriin isaa deeme immoo barbaaduu hin jedhina. Na of galchaa dhala. Akkas jechuu koo miti. Yaa wanti hundumtuu colluma gaa waan ta'eef akkuma kana gaa seexannis foonnis barbaada. Kanaaf kottaa yaa firoota koo gara waaqayyootti deebina. Isaaniin isin hubachiifna. Jecha waaqayyoo dhageenye hojiirra oolchina. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Nama jecha waaqayyoo dhaga'uu fi yookiin immoo nama jecha waaqayyoo dhaga'uuf yookiin jecha waaqayyoo dhaga'uuf maal namaaf godhaa isa jedhamuufi jecha waaqayyoo dhaga'uun maal namaaf godhaa isa jedhamuufi tokko bara ulfaataa namarra dabarsa. Bara ulfaataa jecha waaqayyoo dhaga'u yookiin immoo dubbii waaqayyoo dhaga'uun bara ulfaataa namarra dabarsaa jechuudha. Bara ulfaataa mootota isa lammaffaa boqonnaa 7 yoo dhattanii akkas gara boqonnaa 6 gara gidduusaa gara dhumaas badaa miti garuu garuma gidduu gara dhumaasaa yoo dhattanii warroota Samaariyaatu namoota Samaariyaatu warra Sooriyaatu akka isaan beela yookiin immoo biyya sanatti beelli bu'e. Beelli bu'e yeroo biyya sanatti beelli bu'ee jedhu bara sana udaan gugee mataa harree isheen kaan immoo dhiifama na of galchaa. Isheen kaan immoo mucaa ishee har'a mucaa koo affeellannee nyaanna boruma mucaa kee affeellannee nyaanna hamma waliin jedhan dirasiitti beelli bu'ee tureedha sagalee waaqayyo gara boqonnaa 6 akkas gara gidduu gara macarrashaas otoo hin taane gara gidduu isaatti yoo dhattan jechuudha. Sanaa booddee gara boqonnaa 7 gara jalqabaa isaatti immoo akkas jedha. Elsaa'i nama waaqayyootu akkasidha. Dubbii waaqayyoo dhagaa'edha. Waaqayyoota akkas naan jedhee jechuusaati dubbii waaqayyoo dhagaa jechuusaa. Elsaa'i lafaa kaasee jedhe dubbii waaqayyoo dhagaa'e eenyuun warra Samaariyaa warra kaleessa beelaan dhuman sanaan akka jedheen dubbii waaqayyoo dhaga'a. Dubbii waaqayyoo dhaga'a. Boryoowwan karra Samaariyaa duratti daakuun akka kiiloo 7 walakkaa meetii tokkotti garbuun akka kiiloo 15 immoo meetii tokkotti yommuu gurguramu boryoowwan waan akkasiitu ta'a jennaani ajajaan duulaa akkasidha. Dubbii waaqayyoo dhaga'uun maaltu ta'a isa jedhamu bara ulfaata namarra dabarsa dubbii waaqayyoo dhaga'u jecha waaqayyoo dhaga'u jechuudha. Akkasidha ajajaan duulaa achi keessatti. Yaa nama waaqayyoo kana mammaaksa godhee darbe bakka kana. Kuni utuma ittis bantii waaqa banameeyyuu kun hin taa'amoo maalaa sooftaa hin qallita jechuusaa namni. Macaafarraa garuu hin qallitan jiru. Akkasuma jedheen fudhadhen. Abbooti na shooftaa. Hin qoostaa. Maal jechuu keetii? Utuma ittimni bantii waaqa banameeyyuu kun hin taa'i. Eessa jira oomtuun jiru duwwaa dha'oo lafa onaa dha'oo lafa duwwaa dha'oo. Silaa boroo guyyaama boriiti. Maaltu jira maalaa sooftaa jechuusaa yoo jennaani namni waaqayyo Elsaa akkasitti hin jedhe. Yaa si'ii koo jedheen. Hin argita garuu maal hin gootu? Hin nyaattuutti hin jedhu. Mamtuu hin ta'ina. Mamtuun ta'ame. Haalelluuyaa haalelluuyaa. Mamtuu ta'uu waaqayyo naana oolchu ameen. Isa waaqayyo natti dubbate isa jechi waaqayyo natti dubbate isa waaqayyo naan jedhe mamuu waaqayyo naa oolchu. Mamuun guungummii saba Israa'eliin karaa hambise obboloota koo. Guungumuu jechuun mamuu irraa dhufa obboloota koo. Utuun maman ta'ee guungummiin hin dhufu. Utuun guunguman ta'ee immoo mamuun hin dhufu. Jarri lamaan wal duukaa deemu. Amma
Gaafa kakuu waaqayyoo isin na raawwachuu diduu ofii koottan fudhadha biraanii ana biraaniitti fudhadha. Utuu dubbii utuu kakuu waaqayyoo naa kakatame naa raawwachuu dide kakuu waaqayyoo raawwachuu dide maalan godha akkanuma natti dubbata. Jechuun guungumuun koo eessarraa dhufe mamuu koorraa dhufe jechuudha. Guungumuun mamuu saba Israa'eliin karaa hambise firoota koo. Mamtuuf guungumtuu ta'uu gooftaan nu haa oolchu ameen. Jecha waaqayyoo dhageenye hojiirra oolchina. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Sagaleen kun kaleessa akka lallabuu fi waaqayyo isaan eebbisu natti himanii garuu maaliif akka kun keessa koo dhufe naan galle. Kanaaf utuu itti bantii waaqayyo banameeyyuu kun hin taa'e ajajaan duulaa sun jennaani akkuma Elsaa'i dubbate sana daddafeen isin dubbadha. Akkuma Elsaa'i dubbate sana namoota lamxaa'an afurtu jiru. Isaan ofii isaaniitiif abdii kutatanii jiru. Isaan immoo karra Samaariyaa dura jiru. Sagalee waaqayyoo akkas jedha. Karra Samaariyaa dura namoota lamxiidhaan lamxaa'an afurtu jiru jedha sagalee waaqayyoo. Akkas dhagaa iddichatti warri Sooriyaa saba Israa'el irratti lola kaasanii turan akkuma gara boqonnaa 5 waan akkasii gaafa fudhatanii dubbisattanii waan akkasiiti. Sabni Israa'el yeroo hundumaa lolan dhabu. Lamxoonni kunis ofii isaaniitiif abdii kutatanii akkas jedhan. Ijoo waliin jedhan walii isaaniitiin akkas jedhan. Yoo as teenyes dhumuu keenya. Achi immoo dhannee yoo hin jiraanne hin jiraanna. Ees biyya Sooriyaa. Yoo jiraanne hin jiraanne yoo dhumne dhumne. Silaasoo yoo as teenye soo beelli nu fixa. Yoo achi dhanne yookiin immoo harka namaadhaan duuna jechuu isaanii namni harka namaadhaan duuna jedhu garuu achi. Yoo achi dhanne sin duuna yoo jiraanne yoo nu jiraachisanii jiraanne hin jiraanne. Kanaan achas teenyee maal eeggana kottaa hin deemnaa jedhaniidha sagalee waaqayyoo namoonni lamxaa'oon arfan. Achiin dimimmisaa halkanii gaafa isaan deemanii sagaleen waaqayyoo maal jedha? Miilla lamxoota isaanii arfanii sana warroota kottee fardeenii fi konkolaattota warra saba Israa'elii fakkeesseetu akka irraati warri Sooriyaa deeman godheedha sagalee waaqayyoo. Sabni Israa'el yookiin immoo warroonni waaqayyootti jiraatan natti fakkaata. Durumaan lola qabu. Kanaaf akkaataa isaan arfanitti deeman sana gaafa isaan dhaqanii Sooriyaatti lixuudhaaf ka'anii sabni Israa'el nu loluudhaaf dhufaa jiru waan ta'eef babbanneerra amma immoo sirriima isaanutti bitatanii dhufaa jiru. Ilaalaa kana agartu jedhaniitu daddafanii mi'a qaban harcaasaniitu lubbuu isaaniitti qofaan achi keessaa baqatanidha sagaleen waaqayyo. Miilla namoota meeqaa konkolaataa fardeen fakkeessa yoo ta'e miilla namoota lamxaa'oo akka seeraatti namoota gatii hin qabnedha jechuudha. Miilla isaanii waaqayyo fardeeniif konkolaattota fakkeesseet akka isaan biyyaa baqatan godheedha sagalee waaqayyo. Sanaa booddee gaafa isaan kan dunkaanni duwwaa achi keessaa meetiif uffata fudhatanii uffataniidha sagalee waaqayyo. Ammas dunkaana tokkotti gaafa darban dunkaanni sana keessaa waan isaan barbaachisu fudhatanii dhossatanii ka'anii kana dhossinee taa'uun nuuf hin ta'u nutti iyyuu dheekkamsatu dhufa. Kanaafuu dimimmisni kun yookiin immoo lafti kun otoo hin bari'u dhannee maal gochuu qabna? Dhannee himuu qabna. Eessatti? Karra Samaariyaa duratti akka wanti kun jiru jennaani dhaqanii warroota karra eegan sanatti gaafa himan warroonni karra eegan sun immoo sagalee isaanii ol kaasaniidha sagalee waaqayyo warroota mana mootummaa keessa jiranitti himaniidha sagalee waaqayyo. Achiin mootiin dhagaye akkasidha. Kuni yoona jalattiin nu dhokattee jirti. Yeroo isaanii biyya keenya nyaata barbaacha dhufanii nuun immoo qabanne jettee jirti ta'uu danda'a. Dhaqaati ilaalaa dheeti namoota isaanii keessaa muraasa filaniitu mootitti dhiyeessanii jennaan dhaqanii gaafa isaan ilaalan homtuu hin jiru. Achiin booddee namoonni Samaariyaa dhaqanii uffata isaanii harca'ee mi'a isaanii harca'e saammatanii akka waaqayyo kaleessa Elsaa'itti dubbatee ture akkuma inni itti dubbatee ture karra Samaariyaa sanaa duratti garbuun akka kiiloo 15 meetii tokkootti daakuun akka kiiloo 7 walakkaa meetii tokkootti akka gurguramu godhe waaqayyo. Achiin booddee mootiin suni ajajaa duulaatiin akkas jedhe ol namaa jedhii abboomi jedheeni ilaala ol namaa jedhii abboomi gaafa inni jedhuuni gurgurachuudhaaf ol namman isaa gurguratanii gaafa ol nammanii isarra yaa'anii ajjeesanii sagalee waaqayyo hin arge malee hin nyaanne
Ijoo in arge malee hin nyaanne. Akka sagalee Waaqayyoo kaleessa dubbate akka gurguramu argeet ol namaa jedhee abboomne. Ol namaa jedhee abboomne wal caccabsu yookiin immoo isaa wal gagaffoo jedhan tokko natti fakkaata. Wantichi barichi bara beelaa ture waan ta'eef dhuguman argee ijaanan dhuguma argee dhuguman ijaan argee dhugaa tokko tokko amanuu dadhabee faayoona kan keessa jiraachuu danda'a. Irra yaa'anii ajjeesanidha girrii keessa macaafni qulqulluun. Safuu Waaqayyoof safuudha. Macaafni qulqulluun keenya yoo sirrii caafame kottaa hin dogoggorru Waaqayyoon dhageenye jiraanna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni lammaffaanii seenaa namaatu haara. Maal yoo jecha Waaqayyoo dhageenye? Maal yoo dubbii Waaqayyoo dhageenye? Maal yoo isa Waaqayyo nuun jedhetti jiraannu? Maal yoo akka Waaqayyo nuun jedhetti jiraanna ta'ee seenaa keenya taareffama yookiin seera namaatu jijjiirama. Akkamittiin? Macaafuma mootota isa lammaffaa boqonnaa 4 kana gaafa dhattanii dubartoota raajotaa keessaa dubartii hiyyeettii tokko argitu. Dubartiin hiyyettiin kun abbaan manaa ishee Waaqayyoon sodaataa, Waaqayyoon beekaa, Waaqayyoof jiraataa, Waaqayyoof tajaajila natti fakkaata akkasi. Utuu Waaqayyoon tajaajiluutu gaaf tokko liqii namarraa fuudhee du'e boqonnaa 4 yoo dubbifattan mootota isa lammaffaa. Liqii namarraa fuudhee utuu namaan deebisin du'e. Maaliif? Waan hin qabneef, waan hiyyeessa ta'eef. Garuu maaliif? Waaqayyoon hin sodaata, Waaqayyoof hin jiraata, Waaqayyoof hin bula. Sababii Waaqayyoof buluufoo utuu hin liqii hin deebisin waan deebisu dhabee du'e. Achi booddee abbaan liqii ijoo kottaa waan isin gaafadha. Inni kaa bokkaa roobu jibbaa inni kaanii waan godhuun qaba waan ta'eef. Inni lafa dhi'uu fi aduu lafa bari'u jibbu immoo kunoo akkuma kana akkuma isiniin jedhe warra liqii dhaqee dubbifata. Daddafeen barii dhaqa barii barraaqa mana jirti barii barraaqa manatti hin argadhaa daddafeen dhaqee qaqqabadhaa. Guyyaa oomishinne guyyaa iddoo akkasii deemti guyyaa kan siraa ishee deemti guyyaa hojii ishee deemti guyyaa nagada ishee deemti bakka kanaaf iyyuu arguu hin danda'u yoo mannaqaa galgalan naqaa. Kanaaf namni akkasii jibbu jiraachuu danda'a. Amma dubartiin kun yaaddoodhaan guutamteetti yookiin galgalaa ganama yaadda'uu dandeessita. Dhaqee liqii isaa dubbifata ta'e liqii isaa dubbifataa jechuudha namicha. Abbaan sooressa natti fakkaata kan liqeesse kun sooressa natti fakkaata. Sooressa dhamee cafamee hin jiru garuu na of galcha. Akkaataan itti fudhadhan isinitti hima. Kanaaf abbaan liqii kun itti deddeebi'ee dubbifata. Sanaa booddee itti deddeebi'ee nu dubbifatu gaaf tokko falatu dhabdee waan gootu dhabdee akkas goote. Qooyi gara namaa Waaqayyoo yoo dhaqe furmaata nan argadha. Achi booddee gara nama Waaqayyoo gara eessaadhaatti gara Elsaa hin dhatte yaa nama Waaqayyoo akkaman godha abbaan manaa koo kunoo nama tokkorraa liqii fuudhee yookiin nama tokkorraa gatii fuudhee du'e. Abbaan manaa koo immoo akka inni Waaqayyoon sodaatu atiyyuu beekta jette. Atiyyuu Waaqayyoon akka inni sodaatu beekta. Utuu Waaqayyoof sodaatu, utuu Waaqayyoof jiraatu, utuu Waaqayyoon kadhatu, utuu Waaqayyoon gugguufuu deebi'ee du'e. Kanaaf iyyuu immoo abbaan liqii ijoollee kee lamaanan garboomfadheetti jiraadha naan jedhe. Kanaafuu maal haa ta'u maalan godha maal naa wayyatte dhatte garasa. Jennaani garaa isheef laphee ishee argeetu maal si gargaaru maaltu mana kee keessa jira natti mennaani akkasitti hin jettu. Dhadhaa'ee jersaa cuggee tokkittiitu mana koo jira kanaachi waan godhu hin qabu ittiin jette. Dubartiin kun waa'ee tokko liqii waan deebistu dhabdeetti lammaffaa ijoollee koo akkamittan garboomfadhaa. Akkamittiin ijoolleen koo akkamittiin garboomfamu akkaman godhaa. Maal na wayyatte dhibbatteetti yoona gara Waaqayyoo isheetti boo'uu dandeessita. Kanaaf akka gootu edelsaa hinnan qodaa muraasa utuu hin ta'in baay'isii olloota kee irraa ergifadhuuti. Olloota kee irraa erga ergifattee booddee ijoollee kee manatti ol galchiiti. Mana kee cufadhuuti. Sanaa booddee waan achi keessa jiru hundumaa yookiin dhadhaa achi keessa jiru sana yookiin zayitii achi keessa jiru sana qorichatti naqedeen.
galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf qodichatti naqii mana kee cufadhuu ta'e ollaa keerraa muraasatu hin taane baay'isiiti qodacha ergifadhuuti mana kee cufadhu ijoollee kee immoo ol galchi jedheen. Ishette hin dhageesse jechuudha jecha kana. Utuu jecha kanarraa yookiin mana cufanne ta'e yookiin immoo ijoollee ishee waliin gashine ta'e waan tokko quunnamuu danda'a. Isheen hin amante jechuudha. Kanaaf an amante garaa isheetitti hin amante laphee isheetitti amanteetu mana ishee cufatteetu olloota isheerraa akkuma inni jedhe qodoota ergifatteetu ittuma nannaqxi inni guuta itti natti hin guuta itti natti hin guuta itti natti hin guuta itti natti hin guuta. Sanaa booddee guute gaafa inni jedhu qodoonni ilma ishee fiffidanii fi ishee bira naqan buluun guute dhumnaan qodaa kanan biraa naa fidi jetteen ilma ishee tokkoon achi booddee qodaan hin jiru jennaan dhadhichi inni achi keessa jiru yaa'uu hin dhaabedha sagaleen waaqayyo. Kanaaf akka ati jette godheeratti hin jette dhatte gaafa isheen akkasitti hin jettu isa kaan liqii kee gashadhuuti isa kaan immoo ijoollee keetii wajjin ittiin jiraadhu ilaala. Kana gochuu maaltu fide beektu jecha waaqayyoo dhaga'uu. Elsaayittis ikkoo jechuma waaqayyoorraa dhaga'ee dubbata waan ta'eef fideen dubbanne lafaa kaasee falassafeen dubbanne isuma waaqayyotti hin jedhu dubbata jechuudha. Kanaaf hin dhageesse ijoollee ishee garboonfachuu hin oolfatte yoona warri liqii gaafatan sun gaafa isheen liqii gashitu maaliif jijjiiramte jechuun hin hammee laata yoon caafameellee hin jiru garuu. Maaltu haadha baluu jijjiire yookiin maaltu ishee jijjiire abbaan mana ishee yoo kunootu liqii hin deebisin du'e isheedhaaf immoo maaltu dhufee bechuun isaanii namne ta'a jedhee yaada. Garuu immoo wanti kun caafameellee hin jiru akka sadhee yaada. Olloota isheerraa qodaa ergifachuu ishee beeku malee maal akka isheen goote hin beekan olloon. Akkaataa isaan hin dindees kan godhe waaquma maalitti goota tokkooti maalitti goota. Ammatti waan sanatti himtutti wanticha siif hin godhu otoo tokkooti. Kana garuu waaqayyo kokkee qabeenyaa waan gootu hin qabdu hin kennitii fufuute qodichi. Maal qabdi haata manuu maal qabda haadha koo maal qopheeffattee haadha kootti hin jenne fuudhanii itti kennan qodichi. Qodicha gaafa isheen gashitus yoo natti hin dubbanne taagaa caafamees hin jiru waan ta'eef maaltu argameef hin jennee laata yoona olloonni ishee yoona koo isee keessa mee sooressi meeqa jira ta'a ollaa ishee walumatti baasanii kennuufii dhiisan ta'a malee. Utuu rakkattee jirtu yoona sooressa meeqatu jira ta'a. Garuu immoo jecha waaqayyoo dhageesse dubbii waaqayyoo dhageesse seenaa ishee jijjiirame kaleessa seenaa ishee hiyyeettiidha irra seenaa ishee soorettiidhaan beekamte. Jecha waaqayyoo dhaga'uun ijoo wanti namatti hir'isu hin jiru. Jecha waaqayyoo dhaga'uu irraa keessa wanti hin jirre hin jiru ijoo. Waaqayyoon dhaga'i dubbii koo dhaga'i akka jiraattuuf dubbii koo dhaga'i kan jiru caafameera. Akka jiraattuuf dubbii koo dhaga'i. Kanaafi obboleettii koo yookiin immoo dubartii kana kan jiraachise jecha waaqayyoo dhaga'u ishee jiraachise firoota koo. Kanaaf waaqayyoo inni sadaffaan bakka amantiidha waaqayyo kanan godha jettee yoo amante amantiin kee inuma sii godha inuma sii oolcha. Waan sirratti ta'uuf ka'e yookiin waan siif ta'uuf ka'e inuma sii oolcha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf warroota amantootaa yoo baay'ee isinii dhaqe baay'eedha waan ta'eef namoota amananii abidda Meesak Saadiraaq Abdinaagoo boqonnaa 3 raajii Daani'eel boqonnaa 3 irratti yoo dhattanii argitanii waa'ee Meesak Saadiraaq Abdinaagoo argitu. Akka kanaa diippilii isiniin ibsu fixeera waan ta'eef yeroo koo baay'ee sin jalaa fudhadheera dhiifama naa godhaa. Karannaa baay'ee qabna waan ta'eef gara fuulduraatti. Akkasuma raajii Daani'eel boqonnaa 6 yoo dhattanii waa'ee Daani'eeliin argitu. Waa'ee Meesak Saadiraaq Abdinaagoo raajii Daani'eel boqonnaa 3 gaafa dhattanii Nabukadnezar nama jedhamu kanatu bifa warqee irraa tolfame bal'inni isaa dhumnuma 6 dheerinni isaa dhumnuma 60 tolchisiisetu namoota afaan garaagaraa beekan namoota maaloo baay'ee waameetu eebbaaf waamee eebbisiise keetu namni yeroo ululleen afuufamu yeroo akiraarree rukutamu namni bifa ani tolche kanaaf sagannee eessatti darbatamu abidda dachaa 7 darbatamu.
Duraan immoo jarrittiin kuni Waaqayyo oolcha, Waaqayyo nuuf galcha, Waaqayyo jiraachisa, Waaqayyo in oolcha kan jedhu dhageesse gurraa qabdi jarri sadan kuni. Giraaphee bara kanaa otoo hin taane arraaphee yookiin immoo kutattuu Waaqayyotti kan jiraatte jechuudha. Badisaa baduu dhiisa isa dhiisuu kan jedhu kutattuu jechuudha. Nama akka Phaawulosin jechuudha. Duraan Saa'ol ture, Phaawulos ture. Phaawulos utuu Phaawulosin hin ta'in dura wangeela akka raachaa ture hin beektu. Eegasii booddee eega gara Yesuusitti dhufees immoo kutatee makee jechuudha. Chaalenjii meeqa keessa dara. Akkasi jarattiin. Innaa gaafa inni akkasittiin jedhee jedhu waan baay'ee isaa keessa isiniif hin naqu isinumti dubbifachuu na wayyaa. Gaafa isaan jarattiin bifa mootii sanaaf sagaduu didduu bifa mootiin uume sana la uumaadha isaniitu uumamaaf sagadu. Gooftaan nu baraaru ameen. Warroonni akka kanaa yoona jiraachuu danda'u. Dhugaa. Uumaadhi isanii uumama la namichi inni kana tolchas uumama. Ofiisaatiin immoo harkaanuu. Ogummicha numti isuma inni itti uumu yoo eenyu kenna yoo ta'u Waaqatu kenna. Ogummaa kana Waaqayyo fudhachuu danda'a dhiisuu danda'a. Ogummaan itti uume kana fudhachuu danda'a dhiisuu danda'a. Namicha tokkotu jedhani. Seenaansa seenaa dhugaadha jedhu ajoon ani beeku. Namicha tokkotu jedhani keemistirii kanaan baay'ee beekamaa jedhani keemistirii kana barreessaa jedhan. Jennaani keemistirii kana barreessaa yuuti. Amma bakka macaafa keemistirii kan ta'e yookiin kitaaba keemistirii kan ta'e kuni iddoon kalaqamee dhufuufis namaan galu keemistirii kana barreessuudhaan tokkoffaadha addunyaa kanarratti. Jennaani namichi immoo kiristaana Waaqa beeka. Namicho nagaa keetii yoo galata keemistirii jedhan. Jennaan Waaqayyo isa akka kanaatti aaretu. Beekumsa kana kan sii kenne ana, ogummaa kana kan sii kenne ana. Keemistirii kee caalchifatanii lakkii gara kootti deebi'i jedhee yeroo hundumaa dubbata. Innaan inni galata keemistirii jechuusaa ittuma fufee isheedhuma jedheen jedhame Waaqayyo gaaf tokko isheedhumaa jedheenii jedhama. Yooti gara kootti hin deebitu ta'ee waan adda asirratti hojjedha jedheen jedhama. Jennaan inni dhimmarra ishee gochuu hin danne yookiin keerra ishee kaa'uu hin danne. Nagaadha nagaan siifata nagaan keemistirii galata keemistirii jedhan jennaani gaaf tokko utuu inni rafaa jirutu abiddi iddoo inni ka'e hin beekamu lafanni ka'e hin beekamu mana isaa hundumaa gubee kitaaba inni barreesse hundumaa gubee iddoo inni ciisu qofaa fi firaashii isaa qofaa hambiseedhan jennaani akkas jedhan namichi irra ka'e gaafa laalu maal takka bee isa ibiddichi sun mana namaatti hin seenne manuma isaa gubee fite iddoo inni ciisu qofaa hambiseedhan. Amma kun cookoo yaaduudha malee akkamittiin iddoo inni ciisu mititi innuun baquu innuu daaraan ta'u kan harka Waaqayyoon na oolche jechuu cookoo seexanatu dalgatti galcheeti malee jennaani akkas jedhadhaam ammas darbee maali ati koo sammuu koo gubateere maali kitaaba koo gubate malee jedheetu ittuma fufee galata keemistirii isaa jechuudha lakkii isheedhumaa jedheetu. Gaafa inni didee jedhu sin maraacha deematti meema maraacha biyya lafaa keessa kaachiseedha. Innaa Waaqayyo ogummaa kana fudhachuus hin danda'a kennuus hin danda'a jedhu irratti naqee ogummaan ittiin bifa warqee kana uume iyyuu Waaqa kennee jechuun naqe. Innaa maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Akkasuma gaa waa'ee Daani'el boqonnaa ja'as gaa waa'ee boolla leencaatti ni darbatame Waaqayyoon akka gara amma guyyaa soddomaatti gara kee duwwaatti malee gara waaqolii biraatti namni tokko akka hin iyyine seera nuu baasi mooti miliikitatti nuu godhi sitti himneerra seerri keenya jijjiiramuu hin danda'u bara sana seerri meedoonii fi faaros jijjiiramuu hin danda'u seerri keenya akka hin jijjiiramne miliikitatti nuu godhi jedhanii jedha sagalee Waaqayyoo irra fi gaara amma fixeera jennaani waan godhuun qabu Daani'elin hin jaallata utuu Daani'elin jaallatu seerichatti miliikita godhee Daani'elitti fufee kadhate labsii labsames itti hirmaachuun dandeetu bara keenya ta'e labsii maxinnoo ba'uufu waan baay'ee taana garuu inni labsii labsame ittiin hirmaanne akka meeshaa shaariraa qabdinaagoo ittiin hirmaanne sanaa booddee amma biiftuun lixxutti karaa ittiin isa baasuudha mawutti dhama'eedha sagalee Waaqayyo homaa argachuu hin dandeenye
Boolla leencaa keessan bu'ee waaqayyo ergamaa isaa ergee afaan leencotaan oolchee maqaan waaqa Daani'eliin kabajame jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Yoo nuyi waaqayyoof jiraanne firoota koo maqaan waaqa keenyaa nurraan hin kabajama. Ameen. Fagoodhaan nu gaafa biyya keenya gallumeenuun dhugaa rabbii akkaataa san ittiin duraan anaan ilaalanii fi akkaataa san ittiin mana dubbisan addanaaf. Maaliif ayyaanni waaqayyoo kuni gaafa isin waaqaaf jiraattan isin boossa. Isin xinnoodha ayyaanni waaqayyo garuu guddaa. Isin xinnoodha hafuurri qulqulluun garuu guddaadha. Kanaaf firoota koo jecha waaqayyoo dhaga'uun maal namaa godhe seedu tokko bara ulfaata namarra dabarsaa. Inni lammaffaan immoo seenaa nama jijjiira, inni sadaffaan immoo nama oolcha. Waan baay'ee isa jechuu nan danda'a akka barsiisaatti iyyuu utuu yeroon keenya jiraate barachuu dandeenya. Waaqayyo bara yoo nuu fidee tariitii egaa guyyaan itti daddabalame yookiin yeroon dheeraan isaatti daddabalame akka barsiisaatti waliin barachuu dandeenya ta'a. Kanaaf isee kana irraan fiffigee kanaaf mee dubbifadhaa macaafa qulqulluu firoota koo kottaa macaafni qulqulluun maal jedha? Sagaleen waaqayyo